Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota YouTube yaadame inda saamrii bakkuma jirtanitti salaamtaan tiyya ta'uun irraa maddite isin haala qabdu isiniin jecha guyyaa har'aa oduu gaddaa tokko FB Facebook gubbaa olii gadi faca'utti jira namoonni hedduus YouTube'dhaan irratti dalagutti jirani dhugamatti dubbichi waan baay'ee garaa nama nyaataati namni osoo hin beekin waan akkanaa hin haasa'u anis akkuma nama kamiitittuu yeroo jalqaba dhaga'u baay'ee gaddee ture baay'ee natti dhaga'amee ture dhimmi daa'ima lafaa dhufaa daa'ima qacalee daa'ima sagalee bareedaa qabu kan raayyaa bakka ni bu'a jennee yaannu balaa konkolaataatiin du'uu isaa haasayamaa ture namoonni hedduus rifattanii jirtu namoonni hedduus wanti kun akkam jettanii keessan nagaafachaa turtanii haa ta'uti garuu hanga informationaa guuruudhaaf yaalletti mucaan konkolaataatiin balaa konkolaataatiin dhayamuun dhugaadha. Duuf du'uu dhabuu isaa namoonni hedduu akka du'e jedhanii haasayaa turanidha. Garuu oduun amma miliixee ba'aa jirtu mucichi akka hin du'in akka yaalamaa jiru tiraafikonnis gabaasanii jiranii. Ammaaf mucichi nafseen isaa inuma jira. Rabbiin isa haa fayyisuu du'aayii godhuufidha. Yoo qarqaarsi barbaachises qarqaaruun isinirraa eegama dirqama qarqaaruu qabdanii mucaan kun magaalaa Jimmaa keessatti nama feestaana gurguree jiraatudha nama maatii gad harka qalleeyyii irraa dhalateedha nama ufiin uf tajaajiludha uf qofa bira taree nama maatii ufii tajaajilu akka ta'e keessaanis namoonni hedduun barreessaa turanii yoo haalli qarqaarsaa akka mijatu ta'e mijeessinee wanta ta'uu qabu ni goona ni qarqarraa isinis akka qarqartan abdii guddaa qabna ammaaf garuu wantootni akkasii wanni ka'e tokkollee hin jiru waa'ee qarqaarsaa wanni dubbatamaa jiru humuu hin jiru haa qarqaaramullee namni jedhaa jiru hin jiru ammaaf mucaan yaalarra jira yaara argatutti jira akka fayyuu abdii qabna insha Allah bi'iznillahil kariim du'aayii goona fi isinis du'aayii hin dagatinaa du'aayii godhaa fi du'aayii jabeessaa kadhadhaa fi homaa hin ta'u wallahi waan baay'ee garaa nama nyaataati mucaan kun mucaa lafaa dhufaadha sagalee isaa bareedduu saniin yeroo inni manzuumaa raayyaa jedhu baay'een kenna baay'ee nutti tolee poost godhaa turre akkasumas amma inni amrii ta'e jechuudha geennan namoonni hedduu Facebook irratti maxxansanii dhugaa amanuu dadhabnee jirra wanti kun akkamii baay'ee namoonni hedduu hirir jedhee booyaa jira dhugaadha garaa nama nyaata garuu mucaan amrii hin taane ammaaf yaala argachuutti jira dhayamuudha dhugaadha konkolaataan dhayamee jira garuu yaala argachaa jira du'aayiidhaan hin dagatina asumarratti isinirraa gabaabsa namoonni YouTube chaanaalii Adam and Samri jedhuuf haarawaa taatan YouTube chaanaalii kenna subscribe gochuudhaan oduu haqaatii fi oduu dhugaa bakka dhugaatii dhufte asirratti isiniif dabarsina kanuma wal qabsiisee namoonni hedduu voice andalagee voice shamarran Itoophiyaa keessatti namoonni hanga kanaa gudeedamanii jiru kan jedhu namoonni hedduu akkamitti oduu kijibaa gabaastanaan jechaa turtanii walumaa galatti oduu kijibaa akkan ta'in BBCnis gabaasee jira erga ani gabaasee geesseen booda BBC'n guyyaa har'aa gabaasee jira oduu kijibaa akkan ta'in asumaan isin beeksisuu barbaada namoonni hedduu akka waan kijiba gabaafameetitti haasayaa turtanii amma keessan deebitanii dhiifama waan dhugaa gabaastee naan jechuutti warri jirus ni jira hundaafuu homaa miti dura dubbiin eessaa akka kaate maalirraa akka kaate qorachuun barbaachisaadha oduu kijibaa isin biraan hin geennu wanta dhugaa jiru isin biraan geenna hunda keessanuu isin jaaladha ana caalaa rabbi isin haa jaalatu assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh nagaan naaf tura